Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaroo Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isin bira gaha. Xumura qophii keenyaa irratti hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ganama waliin marii taasifne kutaa jalqabaa isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara jaaluu dubbisutti isin ceesisa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Moosisaa Nagaasaa isin faana tura. Lammiileen Oromiyaa seera fi naamusa amantaa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun sinodoosii mataa isaanii tumsuu, deeggaruu, deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaanii ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Addi bilisummaa Oromoo kana kan hubachiise haala yeroo ammaa rakkoo mana amantaa Ortodoksii keessatti dhalatee jiru ilaalchisuun mirgoonni bu'uuraa bakkaa fi yeroo kamittuu kabajamuu qaba mata duree jedhu jalatti ibsaa gurraandhala 11/2023 baaseni. Heerri adda bilisummaa Oromoo mirga amantaalee lammiilee ni kabaja. Addi bilisummaa Oromoo dhimma amantii keessa seenuu irraa of qusachuun barbaachisaadha jedhee amana erga jedhee booda amantoonni amantaa hundaa bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbin amantii isaanii hordofuu fi gaggeeffachuun mirga akka qaban kan amanu ta'uu ABO'n hubachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo sinodoosiin Oromiyaa saboota fi sablammoota seera fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa federaalaa Dimokiraataa Ripaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuuf mirga guutuu akka qaban ibsa kanaan ifa godheera. Egaan dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduu kanaan booda kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Murteen abbootii amantaa sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hundeessan irratti dhorkiin darbeera ibsi jedhu dogoggoraa fi soba jedhame. Mana amantaa Ortodoksii keessatti wallabdee abbootii gidduutti uumame bu'uura godhachuun oolmaa manni murtii lidataa gurraandhala 10/2023 ilaaleen Phaaphaasonni kanaan dura muudaman sochii kam keessatti iyyuu akka hin hirmaanne fi mana amantaa kamuu akka hin seenne murteesseera jechuun ibsi karaa sinodoosii Itoophiyaan darbee dogoggoraa fi soba ta'uu sinodoosiin Oromiyaa ibsa gurraandhala 11/2023 baasaniin ibsaniiru. Ibsa guyyaa kaleessaa kanneen murteen karaa mana murtiitiin darbe manneen amantaa karaa sinodoosii Oromiyaatiin qabamee akka jirutti kan ibsan harka turuu ta'ee garuu sochii kanaan boodaaf hanga gurraandhala 8/2023tti sochii akka hin goone jechuun murtiin darbeen ala kan biraa akka hin jirre jechuun ibsuun murtee kana bu'uura godhachuun sochii kamuu dhaabuu ibsaniiru. Gama biraatiin murtee kana bu'uura godhachuun muummicha ministeeraa Dr. Abiy waliin marii erga godhanii booda sinodoosiin Itoophiyaatti gurraandhala 10/2023 ibsa kennaniin hiriira gurraandhala 12/2023 guyyaa har'aatti waamanii turan haquu beeksisaniiru. Dubbii wal qabateen sinodoosiin Oromiyaa hanga waan gaafate hunda argatutti waan jalqabdee cimtee kan itti fuftu ta'uu dureen sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Abbaa Saawiriyoos dubbataniiru.
Mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo maqaa shanee jedhuun golee Oromiyaa hundatti hidhaan gidirsuu itti fufeera. Mootummaan Itoophiyaa golee Oromiyaa hundatti ilmaan Oromoo shanee jedhuun hidhuu fi gidiraawwan garaagaraa irraan gahuu itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasan. Hidhaa fi gidiraan kun addatti miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsameera. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa Ona Dirree Xiyyaaratti miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaalabdii Usmaa'il Ebro guraandhala 3/2023 magaalaa Harar bakka Araattanyaa jedhamuuti badii tokko malee qabamuun mana hidhaa Mabraa jedhamutti hidhanii jiraachuun gabaafameera. Jaalabdii Usmaa'il nama gameessa fi hawaasa keessatti jaalala qabu hogguu ta'u seera malee bara dhufaa darbaa hidhaan daraaramaa jiraachuu maddeen keenya ibsuun hanga ammaattis mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin daraaramaa jiraachuu gabaafameera. Oduu biraatiin barattoonni Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Jinkaa uffata adii uffachuun afaan ofiin waaqaa kadhachuu Sinodoosiin Oromiyaa eegaleef deeggarsa agarsiisan. Erga jaarraa tokkoo fi walakkaa duraa habashoota kaaman Oromoon cabee aadaa fi afaan isaa akka hin guddanne seerotaa fi arrabsoo garaagaraa irratti baasuun gadaantummaan akka itti dhaga'amu kan gochaa turan naaftanyyoonni har'as yeroo itti Oromoon mirga isaa falma dhageessisaa jiru kanatti afaan keen waaqeffattu jechuun dhiibbaan gaggeeffamu hedduu ta'uu ibsuun dhiibbaa eenyummaa Oromoo irratti amantaa doo godhatee gaggeeffamu kana mormuun fi deeggarsa Sinodoosii Oromiyaaf barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jinkaa har'a ganama guraandhala 12/2023 uffata adii uffachuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Mooricha keessatti wiixata darbee qabee barattoonni finxaaleeyyii Amaaraa uffata gurraacha uffachuun mormii eenyummaa Oromoof qaban agarsiisaa kan ture yoo ta'u ilmaan Oromoo bifa qindaa'aa ta'een eenyummaa saba isaanii kabachiisuuf jiraachuu isaanii agarsiisaniiru. Mooricha keessatti uffata adii dhaadannoolee ergaawwanii fi ejjennoo uummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa isaaf qabus dhageessisuun barattoonni mooraa yuunivarsiitii biroo fi hawaasni bal'aan tokkummaan ka'ee bobaa garbummaa impaaritii jalaa ba'uuf falma jabeessuu akka qaban dhaamaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Jinkaa ammaan duras warraaqsa Oromoo baraaruu irratti tokkummaan hirmaachuun sagalee sabaa isaanii dhageessisuun ni yaadatama. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa darban hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Ibsa haala yeroo irratti adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e ta'a kunooti. Mirgoonni bu'uuraa bakkaa fi yeroo kamittuu kabajamuu qabu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo guraandhala 11 bara 2023. Heerri adda bilisummaa Oromoo mirga amantaa lammiilee ni kabaja. Adda bilisummaa Oromoo dhimma amantii keessa seenuu irraa of qusachuun barbaachisaadha jedhee amana. Adda bilisummaa Oromoo Sinodoosii Oromiyaa sabootaa fi sablammoota seeraa fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabu jedhee amana. Amantoonni amantaa hundaa bilisummaa namoota biroo osoo hin sabrin amantii isaanii hordofuu fi geggeeffachuuf mirga akka qaban ni amana. Haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa amantaa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun Sinodoosii mataa isaanii tumsuu, deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaaniiti. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa seenaa keessatti sirnoota abbaa irree fi murnoota cunqursuudhaan beekamaniif beekamtii kennaa turte malee gaarummaa manni amantaa kun ittiin yaadatamu gadi bu'aadha. Lafa garmalee dhuunfachuu fi saamuu, dubbii namummaa namaa xureessan balballoomsuu,
loogii fi mirga afaan ofiitiin tajaajila mana kiristinnaa keessatti fayyadamuu ukkaamsuu fi kan kana fakkaatan gochoota bataskaanni tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa uummata cunqurfamaa biratti ittiin beekamu keessaa isa muraasa. Bataskaanni tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa jal'ina, loogii, daba miiraan miidhamuu fi safuu cabe kan amantoonni bataskaanichaa mataan isaanii kaasan kana qalbifachuu dhabuun nama gaddisiisa. Addi Bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee bataskaanni tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa haala keessoo isaa kana of keessatti deebi'ee of laalee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatuun kan yeroon ammaa gaafatu waliin araaramuun egeree mana amantichaaf baay'ee murteessaadha jedhee amana. Kanaanis itti gaafatamummaa itti aanee dhufu irraa baraaramuuf jecha kanneen akka golgaa siyaasaatti itti fayyadaman irraa of qulleessuun bataskaana tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaatiif baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Qaamoleen dantaa siyaasaa isaanii geggeeffachuuf bataskaana tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa golgaa fi gola godhatan akka jiran Addi Bilisummaa Oromoos ta'ee lammiileen Oromiyaa sirriitti beeku. Kun ammoo yeroo ammaa kanatti Finfinnee keessatti jeequmsaa fi hokkorri akka ka'uuf sababa ta'aa jira. Dhaabaa fi garee siyaasaa kamiyyuu amantii akka golgaa fi meeshaatti fayyadamuudhaan dantaa siyaasaa ofii milkeeffachuuf dhimma itti ba'an gadi jabeessinee balaaleffanna. Addi Bilisummaa Oromoo lammiileen Oromiyaa hundi qaamoleen tokko tokko siyaasa isaanii tarkaanfachiisuuf bataskaana tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaatti dhimma ba'uun hokkora Finfinnee keessatti bal'isaa jiraniin miidhamuun akka hin jiraanne eeggannoo guddaa akka godhanii fi sochii to'annaa hin qabne akkanaa irraa akka of fageessan yaadachiisa. Maa irratti rakkoon bu'uuraa nagaa dhabuu Itoophiyaa lolli Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu jaarraa ol lakkoofsise furamuu hanqatuu irraa ta'uu kanneen dhimmi ilaalu hunda yaadachiisna. Itoophiyaan nagaa kan argattu hariiroon lolaa Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu furmaata yoo argate qofa. Itoophiyaan rakkina kana furuu yoo murteessite Addi Bilisummaa Oromoo gahee isaa bahatuuf qophii ta'uu ibsa. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Guraandhala 11 bara 2023 Finfinnee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaayii irra geenya jirra. Innis marii hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ganama waliin taasifne kutaa tokkoffaa isaa ta'a kunooti. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo nageenyi keenya bufulaa jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Qophii addaa har'aatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Haala yeroo ammaa irratti keessummaan har'aaf qabannee dhiyaanne hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ganamooti. Keessummaa keenya obbo Jamaal affeerraa sagalee bilisummaa Oromoo simattee argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu ulfaadhuun siin jedha. Obbo Firaa'el isinillee baay'ee galatoomaa haala ulfaataa jajjabaataa keessatti tajaajila uummata keenyaaf godhaa jirtaniifillee baay'ee galatoomaa isin jaa carraa kanallee naa kennitanii akka yaada kiyyaa ibsadhu gochuun baay'ee galatoomaa. Akka dhaggeeffattootaaf xiqqoo si hubatamu ani ogummaan kiyya injiinaringiidha. Civil injiinaringiidha. Akkasumas immoo software injiinaringiidha. Akkamitti hayyuu siyaasaa ta'e jedhee akka namni booda falmiin kaafne barmoonni kiyya injiinaringii akka ta'e uummataaf ibsuu barbaada. Haa ta'uuti immoo dhimma siyaasaati irratti akkuma nama biraa necessarily ogeessaa professionaalii isaa nama barachuu dhabullee waan uummata keenyaa fi addunyaa kana ilaalus nama hordofu keessaa tokko jechuun barbaada fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e ulfaadhu ibsa dabalataa nuuf laattee fi haala Oromiyaa fi godina gaanfa Afrikaa waliigala ibsa siyaasaa xiinxala siyaasaa akka taasisnuuf hubannaa kan kee kan haala waliigalaa jiru irratti waan hordoftee fi waan hubatterraa marii akka taasisnuufin bifa kanaan dhiyeessee inni sunillee ogummaadhuma tokko ni hordofta waan ta'eef kana ni beekna. Kanaan ala immoo dhuguma ogummaa qabdu sanaanis dirqama kan kee baataa jirta akkamittiin waan biraa gochaas jirta jechuun hojii kan keessa gaggeessaa jirta. Mee sagantaa keenya yookaan marii keenya har'aatti haa ceenu
haalli taateen biyya keessaa ta'aa jiru guyyuu daqiiqaadhaan yookaan yeroo gabaabduu keessatti jijjiiramaa jira. Keessattuu haala sochii hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ortodoksiitiin wal qabatee haalli jiru. Mariin keenya haala yeroo kan har'aatis dhimma kanarratti kan fuuleffatu ta'a. Mee guyyaa har'aa kaa Sinodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota ibsa kennee jira. Akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa kennee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetis akkasuma ibsa kennee jira haala jidduu kanarratti jechuudha. Galgaluma kana jechuudha. Mee walumaa galatti gara ibsa amma Sinodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa laate kanatti doonce hin dura. Mee tibba kana taateen dhimma kanaan wal qabatee ta'e maal fakkaata? Hanga ibsa kanatti haala jirume dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa fi nuuf ibsaati gara marii keenyaatti ceena. Baay'ee galatoomii wanti dhiyeenya kana ta'e waanuma duraan tahaa turerraa itti fufiinsuma isaati kan jedhutu natti dhagahama. Fakkeenyaaf amma dura mana lubummaa Oromiyaa ni gurmeessina jedhanii Oromoonni cunqursaa afaanii keessattuu cunqursaa aadaa cunqursaa namummaa eenyummaa isaan irra gahaa jiru warri amantii ortodoksii hordofan amma duras gaafii uummata keenyaa kan ta'e gaafii uummata sanii fudhatanii bahanii turanii deeggarsa guddaa uummata irraa argataa turanii akkuma beektu balaa fa'aa achi keessa turanii namni waan sana hoogganaa tures tokko guddaan tokko isaa namoonni biroos hojii turanii Oromoo qofa otoo hin ta'in ammoo sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiran tokkoffaa Church Orthodoxii yookaan ammoo mana amantii Ortodoksii keessattuyyuu sadarkaa Sinodosiitti kabajaan uummataan maluu kennameef hin beeku. Kitaabonni churchii keenya keessatti barreeffaman kan namoonni itti barsiifamu mazmuura Daawit kan jedhamuu fi Fikkaara Yesuus natti Fikkaara Maariyaam natti fakkaatan tokko immoo sabaaf sablammoota maqaadhuma dhahee maqaa isaanii xureessaa kun immoo barnoota waaqni jaalatuu fi amantii ta'uu hin danda'u namootatu dantaa ofiitiif jecha saba tokko xiqqeessanii saba kaan ol kaasanii faarsuudhaan rakkoo kana uumanii kun akka churchii keenyaatti sirrii miti qajeelfamuu qabaa kan jedhu gaafiin guddaan tokko maaliif waa'ee amantiitiif wajjin waan walitti hidhamu hin ta'iniif waan namoonni dantaa isaanii guuttachuudhaaf godhan kan jedhu kanaan waan wal hidhamee fi lammaffaan ammoo tuyyuu amantiin nuti barsiifnu kun amantii uummata afaan uummataa galuun yoo barsiifne malee amantichi babal'ataan jiru keessattuu naannoo Oromiyaatiif bakkoota birooti irratti dhiyeenya kana daataa yoo laallu gara nama miliyoona 10tti amantii kana dhiisee deeme. Arraba hawaasa irra gahu qofa otoo hin tahin amantii sanuyyoo waan afaan qulqulluu afaan inni galuun barsiisuu waan hin danda'iniif uummanni hubataa hin jiru. Amantiilee amantii Ortodoksiin booda Itoophiyaa keessa dhufantu irra caalaa babal'ate sirumayyuu namni keenya namni waan kanatti amanu achi keessaa yaa'ee kanaafi Sinodosiin waan kana qajeelchuu qaba kitaabonni afaan Oromootiin qophaa'uu qabanii akkasumas immoo namoonni waan kana barsiisuu danda'an dandeettii afaanii qaban aadaa hawaasichaa beekan akka hawaasichi sirrifachiifnetti akka hawaasichi sirraa hin baqannetti akka barsiifamu haala mijeessuu qaba kan jedhu gaafii kana yeroo dheeraadhaaf gaafanne deebii nuu kennuu didee Sinodosiin deebii wanni kennuu dideef al tokko ajendaayyuun taasisu yeroo ajendaa taasisu immoo harki 85 Sinodosiin kun qomoo tokkotti qofarraa waan ijaarameef dantaa qomoo tokkotti sanii tiksuudhaaf namootuma kutaa zoonii lama qofarraa in fact akka ibsa isaaniirraa dhageenyetti zoonii lamarraa dhufan qofatuyyuu isa baay'ee dhuunfatee qabatee kanaaf haqni sabaaf sablammoota haqni amantoota kabajamaa hin jiru. Egaa nuti akka filannoo dantaa uummataa nama warra eegutti waan nutti garsiisee gargaarsa waaqaatiin akka barnoonni kun uummata hunda bira gahuu danda'u namoota phaaphaasota bishops muudnee hojiidhaaf immoo bobbaasneerraa kan ammoo Sinodosii Oromiyaatiif sabaaf sablammoota jennee maqaa baafneerraa kan jedhu dura in fact Sinodosii iyyuu hin jenne namootuma hojii irratti hojiif muuduudhaa fi akkasumas bobbaasuudhaaf akka qophii ta'an ibsanii egaa gaafa jarri sana ibsan jarri kunniin gantuudhaa. Yakkamtoota warra nama ajjeesee kiraayiteriyaa ulaagaadhuma nama amanu tokko iyyuu hin guutanii gargariin isaanii fuudhanii ijoollee qabu sagaggaaltota hattoota kijibdoota kan jedhu kun gara Sinodosii Amaaraatiin ani in fact kan Itoophiyaati jechuun baay'ee na dhiba erga harki 85 qomoota akka irraa dhufe Sinodosiin Amaaraa sun afaan guuttatee warri sabaaf sablammoota jedhee amma nama walis muudee achi bahe kun
uummata cubbamaadha amma duras cubbuu guddaa dalagaa turaniiru ammas immoo sanyii irratti hundaa'anii amantii Itoophiyaa Ortodoksii yeroo dheeraa turte balleessuudhaaf Itoophiyaa illee immoo sanuma keessaan diiguudhaaf diigumsa sanyii irratti fi jibbansa irratti hundaa'ee gaggeessaa jira jedhanii qomummaan takkittiin sabaaf sablammoota biroo balaaleffatte jechaadha. Abaarsa guddaa irra kaa'anii qabxii isaan murteessan gara 12tti fakkaata. Isa keessaa irra caalaa hamaanii fi namoota jara kanneenii tajaajila jara kanneenii wanni xiqqeessuu guddaan tokko har'arraa jalqabee charchii keenya keessatti yookaan ammoo galma amantii keenya keessatti tajaajila argachuu hin danda'anii. Tajaajiluma achiin alattis tajaajila argachuu hin danda'anii. Yoo du'anis du'allee dabalatee kan jedhu jechaadha. Gaafa du'an kan warri amantii fitaat kan jedhu san namaa go'anii bakka ammoo itti awwaalamtu argattaa. Egaa jarri kunneen akka jarri jedhanitti bakka awwaalaa sun argatan jechaadha. Kadhaa waaqaa kan agartee waa inni haaraaramuuf jedhamu sun hin godhamuuf kan jedhu sadarkaa sanirra ga'anii awwaggasnaachoo abaarreerra balaaleffanneerra jarri kunniin nama amantiitii miti jedhaniitti wanni sun dhufe gaafa inni kun dhufu egaa isinis akkas deemtan taate nutillee duraaniin sinodosii haaraa oomna jennee hin yaanne akkuma opshiniititti kaahannee turre sadarkaa lammaffaatti eega isin karaa kana deemtan ta'e kun hojii waaqaa waan hin tahiniif waaqni babal'atiinsa amantii kanaa hin dhooga jennee waan hin amanneef namoonni muudamuunis cubbuudha jennee waan hin amanneef nuti sinodosii sabaaf sablammootaati kan Oromiyaa gurmeessinaa namoota kanas hojiitti bobbeessina kan jedhu bobbaafna kan jedhu gaa walfalmiin guddaan ka'e walfalmii san keessa gaa uummanni gamaa gamanaayyuu yaada deeggaru faanaa deemechaadha. Akkuma beektu sinodosiin Itoophiyaa umrii bara dheeraa qaba waggaa 1700 akkasni taha 300 irraa homaama calqabeetiniin izaanarraa calqabee amantiin sun biyya sanitti fudhatame waan ta'eef waggaa 1700 kana keessatti 1600 homaama Ejiptitu sinodosii muudonnaas paatriyaarkii muudaaf ture bara Haile Sillaasee keessa wanni sun jijjiiran. So walfalmii kana keessatti yennaa guddaa kaase jechaadha warri aangoo harkaa qabu aangoo duraanii harkaa qabaachaa ture. Firoottan keenya jedhanii warra yaadan Ejiptiin illee dabalatee dhaqqabaa kunoo akkanatti humni tokko aangoo sun harkaa baasuu deema amantii keenyas diiguu deema isin immoo waggaa meeqa hojjetaa turre qaama tokko keessa wajjin jirra kan jedhu isaanittis biyyoota adda addaa warra Ortodoksii hordofan warra akka Raashiyaa warra akka Indiyaa warra akka Siiriyaa fa'aattis Eertiraa illee dabalatee iyyatanii jarreen kunnis garigariin isaanii deeggarsa akka kennaniif mul'isan jechaadha. Kuni waan biyya alaa keessatti tahaa ture. Biyya keessatti immoo gurmuun lamaanuu waan yaada ofii uummataaf dhiyeessuu jalqabe warri gara sinodosii dullacha duraanii ture. Warri agartee afaan sabaaf sablammootaatiif nama barsiisuudhaaf warri nama muuddan kun sirrii miti jedhu uummata hiriiraaf yaame jechaadha. Hiriira gurguddaa hanga masawaatinatti haga lubbuu waree guutitti deemnaa kan jedhu. Inni kun akka malee waan nama rifachiisu ture dhugaa dubbachuudhaaf amantiin silaa waanuma nagahaa nama barsiiftee karaa nagahaa irra buuftee araarri akka bu'u barsiisuun otoo irra jiru uummata akka malee immooshinii guddaa yookaan immoo miira guddaa keessa akka galu taasisanii gurraacha uffadha guyyaa 3 waaqallee kadhannaa guyyaa 3 kana keessatti immoo tuyyu charchiidhaan keenya bakka jirutti ni tikfannaa nama achi naannoo san dhufe kan nuti hin barbaanne hin feene kan yaada isaa arguu namicha arguu hin barbaanne irraa dhoowwaa kan jedhu kun uummata baay'ee miira guutuun kakaase warra ammoo tochi dhufe humnumatti fayyadamuu ta'a egaa aga wareegamaatitti ofirraa dhoowwaa kan jedhu kun baay'ee rakkoo guddaa akka fidaa ture mul'ata jechaadha. So gama kaaniinis jarri kuuwwanis akkuma duraan jedhan namoota muudan kana bakkoota bakka islaamanni barachuu qaba jedhanii yaadanitti muudnee jirra. Kanaafuu deema bakka san gahaa uummata barsiisuu eegalaa hojiitti seentan kan jedhuun jarris namoota bobbaasanii akkuma argaa turte egaa walfalmiin gara lamaanii ture. Inni tokko gurraacha uffatee guyyaa 3 guutuu waaqa kadhannaa kan jedhu kanaan yeroo inni deemu inni kun ammoo namoota bakka barnoota uummatatti barsiisan geessuudhaaf baay'ee tattaafataa turanii. Egaa kuni hawaasa keessattis biyyattis naannoo biraattis cinqii guddoo fidanatti fakkaata. Karaa warra sinodosoota Oromootiif sabaaf sablammootii kanaan
gara Wallaggaatti dhaqaniiru, naannoo Arsii dhaqaniiru, Booran dhaqaniiru, Jiddu Galeessa dhaqaniiru, Harargee dhaqaniiru. So Oromiyaa keessatti baay'ee bal'inaan hojjetaa turani. Walfalmiin guddaanis dhimma Oromiyaa ta'uu kanarraa argita gama tokkooni. Maaliif Oromiyaan burqaa diinagdeetis waa baay'ee sochii jira. Jarri gara Sinodoosii dullacha duraaniitiin yeroo ibsa isaanii kennan hidda dhiigaa kennan goggogsuudha inni dhufe kuni kan jedhu. Hidda dhiigaa goggogsuu jechaan gaa waan nuti ittiin jiraannu nu harkaa balleessu nu saamuu waan jedhu fakkaata jechaadha. Jarri kuwwanis yeroo falmii isaanii dhiyeessan aangoon qomoo takkaan qabatamuu qofa otoo hin tahin uummata irraa diinagdeen galu fakkeenyaaf lafa akka qullubbuutii fi lafa naannoo Oromiyaa kan biroo keessaa hundumtuuyyuu warra kana saamatee naannoo ofii barbaade qofatti galchee ofii isaan saamee gariinsaa sirumaa kutaalee barnootaa kan adda 4-5 bakka takkatti qabatee mindaa isaa guddifatee gara 400,000 ji'atti argataa kan jedhu kas ture. Egaa ibsa isaanii kana keessattis wanni calaqqise gurguddaan dubbiin tun dubbii amantii qofa otoo hin ta'in dubbii aangoo, dubbii diinagdee, dubbii siyaasaatiin walitti daangaa malee hidhamu tahaa mul'ataa dhufe akkuma amma ibsatan keessatti dhageenyu baay'ee mul'ata dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif waa'een waaqaa, waa'een amantii hagan hunda waan nama wal falmisiisu hin fakkaatu. So ibsoota kennaa deeman kana keessatti warri gara Ortodoksii duraanii, Sinodoosii duraaniitiin jiran kana kanirratti hojjetaa jiru mootummaadha. Mootummaan immoo dandeettii waan dhabeef, nuufis kabajaa waan dhabeef, mirga keenyas kabachiisaa waan hin jirreef aangoo gadhiisuu mala. Ammaan kana gadhiisuu mala. In fact warri propagaandaa jaraa oofu gargariin isaanii miidiyaan isaanii Abiy Ahmed Giraany Ahmed lammaffaattu deebi'e kan jedhu iyyuu waan akkasii kanas oofaa turanii hiriira biyya naannoo adda addaatti godhan biyya ambaa kana keessattis amma booda afaan keenyas afamuuziin keenyas gara 4 kiilootti gargaleera. Namni waan kana gaggeessaa jiru warra 4 kiiloo mootummaa irra jiru kan jechuun egaa dubbiin amantii ta'uu dhiisee more to political power aangoo siyaasaatii fi warra aangoo harkaa qabu achi kaasuun nurra jira. Ortodoksiin immoo amantiin ortodoksiidha biyya akkuma dura Abiy Ahmed jedhe amma immoo biyya diiguudhaaf mootummaa warra harkaa qabutu tooftaadhaan biyyattii diigaa jira. Ortodoksii diiganii biyya diiguudhaaf kan jedhu kun ololli kun akka malee hammaate kuni gama hundaan uummata dadallansiisuu calqabe natti fakkaata wanti ta'e kana. Abiyyis waan baay'ee akka malee rifate fakkaata jechaadha kana keessa mootummaan Abiy namoonni gargariin warrummaan silaa kaabinee isaa keessa jedhaniif hin jirres gariin aangoo gadhiisne jechuu calqabee gariin uffata gurraacha jedhame san uffate. Manni seeraas akkuma beektu warri Ortodoksii dullachaa kun mana seeraattis warra kaawwan akka nu ugguraman akka isaan sochii hin goone charchii keessa akka hin dhaqne barnoota kana jedhan kan akka hin kennine qabeenya keenyaa akka charchii keenyaatti akka hin fayyadamne kan jedhu kana yakka mana seeraattis dhiyeessanii. Egaa dubbataan isaanii Haayile Mikaa'el Taaddasaa akka jedhetti gaafa inni mana seeraa dhaqe warri abbootiin seeraa tahanii achi tahanii fi warri abukaatoo hundumti isaanii gurraacha uffatanii jedhe. Ana malee. So kanarraa wanni sii galumaa inni there is a huge amount of bias. Manni seeraa sun loogummaa guddaatu jira jechuun. Loogii guddaa malee akkuma jiran hundumti isaanii gurraacha eega uffatan waan against all jechaadha. Tokkicha namni kuuwwan hundumtuu gara kaawwanii looganii jiru. Isuma qofatu dhugaa ofii barbaadu sanii falmata jechaadha. Kanaaf manni seeraas dhugaa murteessuu akka hin dandeenye kun wantuma sanirraa namaa galuu danda'a. Seerri biyyattiyyuu obbo Jamaal ifa malee addaan isin kuteen seerri biyyattiyyuu adeemsi yookaan immoo caasaan seeraa manni murtii fi qaamonni seeraa biyyattiyyuu hojii hagam dhuguman seera jiru san hordofanii hojiirra oolchanii yookaan immoo waan sanayyuu hojiitti kan jedhu sunu gaaffiidha kallattii adda addaatiin ilaalaa dhuma turree haga ammaa geenye waan ta'eef jecha. Gara kaaniin ammoo isaan mootummaa haa komatan malee mootummaan naannoo Oromiyaa fi akkasuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee galgalma kana akkasuma ibsa baasee jira. Ibsuma Sinodoosii dura daqiiqaa yeroo gabaabduu dura ibsa baasee jira. Mee waan ijoo sararuma lamaan tokkoon jechuu barbaade waan mootummaan naannoo Oromiyaa tokko keessaa jecha. Taatiiwwan kun rakkoon kun karaa nagaatiin abbootiin amantii furachuun malanii kanarra hin dabarree jedhee waa hedduu erga tarrisee booda humnoonni nageenyi biyyaa mataa bowwuu itti ta'e tokko amantaa dawoo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun biyyaaf sirna balaarra buusuuf fayita socho'an ni mul'atu jedha jechuun waan taatee kana wayita balaaleffatu erga kakkaa'e booda kaayyoon isaanii biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatu fi hundas fakkaattu ijaaraa jiru danquun biyya aadaaf duudhaa amantii fi afaan
tokko olaantummaa keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa al tokko taasisaniin dhumatee jira. Hiriirri kunis fudhatama hin qabdu jedhee akkasitti kaa'ee jira. Hanga kanatti olaantummaa Amaaraa anatu jechaa jira isa kanaachi gubbaarratti hin eeramne sanuma jechuu barbaadame. Hanga kanatti impaayera kana keessatti olaantummaan Amaaraa, olaantummaan afaan Amaaraa, aadaa Amaaraa, eenyummaa Amaaraa biyyattii sana keessatti siranii jiru kun gadi baafamee hanga kanatti sadarkaa ibsa gubbaarra kaa'amutti mootummaan OPDO kan bilisiginnaa hanga kanatti himuun yeroo ammaa kanatti dubbachuun kun hiika maalii qaba? Tokko. Karaa kaaniin mootummaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetillee bifuma wal fakkaatuun ibsa baaseen Finfinnee keessatti muudamni haaraan taasifamee hin jiru. Odoo kuni beekamu ololli dharaa oofamee bakka adda addaatti jeequmsi uumamaa jira waan ta'eef jedhee akka balaaleffatu ibsa gabaabaa wayii baasee jira. Sadarkaa kanatti mootummaan afaan jabaa bifa fakkaatu tokkoon ibsa baasuun kun hiika maalii qaba gara tokkoon? Gara kaaniin immoo simannaadhuma gaggeeffamu kanaa taateedhuma ta'u kanaa akka deeggaramus ni fakkaata, akka gara tokkoon immoo miila jalaa dhahanis ni fakkaata. So ibsa mootummaa irraa kenname kana isin akkamitti ilaaltan obbo Jamaal? Mee kana na eegalu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mariin hayyuu siyaasaa obbo Jamaal ganama waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne. Itti fufa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan isin dhiyeessinu ta'a. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Qophii wal fakkaatuun sagantaa itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanoof jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.